Ashama Oromotiyaa hordoftoota chaanaalii keenkoo akkam jirtan ani nagaa galata waaqayyo ijoolleen baay'ee karaa TikTok irraa chaanaalii keenkoo subscribe gootanii dhuftanii jirtanii na ana dhufu Noora manni keessanii ammas warri haaraa taatan ishee dimsan tuqa subscribe ta'a maatii ta'a egaa ani kana durallee waa'ee jaalalaarraa waa'ee nama lama wal dhufeenya nama lama maal inni dubbadha ture har'allee maal warra waa'ee gorsa dhiiraaf shamarraniif jechuudha. Innis maanninni yeroo bara kana keessumaaf jechuudha. Dhiironni gaafa nama dubbisan na ajaa'ibu waanaan yeroo baay'ee jechuudha. Mee dhuguma dubbachuuf isinis warra dhiironni isin haasofsiisuun beektanii dhiirota isin haasofsiisuun beektanii anas nama na haasofsiisurra waa baay'ee xiinxalee taajjabee arge jechuudha. Bara kana jechuudha namni yoo sitti dhufee gaafa wal bartuun nama waa'ee kaayyoo waa'ee guddinaa waa'ee jiruuf jireenya haala ittiin guddatan namatti haasa'urra nama bakka bifa namaa yookiin immoo daalleen kee akkas ta'ee harmi kee maalii kee mintisiyee waan kusaakusee faayidaa hin qabne kana jechuudha namatti haasa'u baay'ata yeroo baay'ee dhiironni jechuudha. Inna dhiironni tokko dhugaa jechuudha dhiironni yoo na dhaggeeffachaa jiraata dubartii takka dhuguma yoo kan jireenya barbaadu ta'e itti dhiyaattee yaadni ishee maal akka ta'e kaayyoon ishee maal ta'e maal akka hojjetu gara fuulduraatti maal akka yaadu wantoota akkanaa kan otoo gaafattee kaayyoo ishee irratti cimsitee jiru bakka haala ittiin guddattu jireenya gaarii jireenya hiika qabu haala ittiin jiraachuu danda'amu waan ta'e irratti wal mari'achuu wayya malee namni jireenya keessatti yeruma hunda jechuudha dhiironni yoo namatti dhufan maal taate akkas daallee kee akkas ta'e naa erge akkanatti ቁሳቁሴ waan akkanaa kana jechuudha baay'ee na dabbaraan dhugaasin jedhaati ani baay'ee namni ho'ama keenyaaf akka itti fagoodha na ilaalu durriyyee minaa natti fakkaadha namatti fakkaachuu danda'a baay'ee minaa giroo ana dhiirri karaa keessaa dhufee wantoota akkasiisa yoo dhiira kaayyoo hin qabne gartee kan akkanumaan dhufee akkas ta'e maaliin kee hin bareeda maaliin kee akkas namaan jedhu hin jaaladhu. Dhiira kaayyoo qabu dhiira dalagatu dhiira kaayyoo kiyya irratti illee jireenya bakka waan ani yaadu tokko irratti na jajjabeessu ta'e na alatti dhiira waan biliginaa namatti haasa'u hin jaaladhan. Innaa dhiironni ati nama kaayyoo taatee dubartiitti mul'achuu qabda. Yeroo hunda dhuftee akkas daalleen kee akkana ta'ee mintisii waan akkana kana shamarran hin jaalatan. Dhugaa isin shamarran isin haasofsiisaniyyuu wantoota kana gaafsin itti haasoftan isin haasofsiisaniyyuu keessa isheetti garuu ati kiiloo biratti hin kaastu siibsima zimzadhanii si wajjin yeroo dabarfachuuf yoo haasa'aniyyuu ati ishee biratti kiiloo hin kaastu abadan jechuudha. Dubartiin baay'ee nama taazabdi baay'ee jechuudha. Ati immoo shamarran jechuudha dhiirri dhufee kanuma waa'ee maalii kana sitti haasa'e tasuma bultiif hin ta'u kuni namuma shamarran daallee bareedaa qabdu shamarran qaamni ishee bareedu shamarran bareeddu hunda ija baasaa diddeema hunduma dubbisee akkasuma sitti haasa'u kanatti taasa waan ta'eef siif tasumayyuu bultiidhaaf naa ta'a jettee nama akkanaa kana amanuun tasumayyuu waan hin taanedha. Sinii galee soo maal jechuu barbaadeen gorsi kiyya har'aa nama jiruuf jireenya tokko nama wajjin uumuu yoo barbaade jechuun dhuguma hanga nama kana jaalalaan mootii harka galfachuu yoo barbaadde maal ta'e waa'ee bifaa waa'ee daallee waa'ee harmaa waa'ee kusaakusee kanatti naaseenaa shamarraniiti jechuudha dhiironni. Dubartii takka dhuguma hin barbaadda kaayyoodhaaf dhuguma kan kee akka taatu barbaadda dhuguma haadha manaa kan kee kan boriitti akka taatu barbaadda itti dhiyaadhuuti waa'ee jireenya ishee taasee waa'ee akkamitti hojjettaa hojii fi jiruu fi jireenya biyya ormaa kan keessumaaf shamarran biyya ormaa yoo dubbisan jechuudha jiruu fi jireenya biyya ormaa akkamii hojiin kee akkamii gara fuulduraatti maal yaaddaa biyya ormaa hammam turta wanta baqa babbareedaa baqa waan ishee keessa das ishee jedhu jiruu fi jireenya ishee waan jijjiiruu danda'u baqa nuti jijjiiramuu barbaanna nuti bar hojii biyya namaa kan teenyuu fi akkanumaan himi bar bor jireenya hiikaa qabu jiraannee yoo dhalle yoo daa'ima keenya deesne mana barumsa gaariitti barsiifannee jireenya gaarii ta'e jiraachuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartii kaayyoo ishee irratti waan ishee yaaddu irratti jajjabeessaa malee jiru maal akka yaaddu bakka waan akkana gaafa mee dhuguma dubbadhaati dhiira isin haasofsiisu keessa dhiiruma jiruu fi waa'ee jiruuf jireenya sitti haasa'u argitanii beektanii maali kaayyoon kan kee dhiira isin jedhu argitanii beektanii dhiiruma mee maal yaadda gara fuulduraatti isin jedhu argitanii beektanii bakka wanni namatti haasa'an har'a sitti bareedee jira har'a akkas taatee jirta daalleen kee akkas ta'e maalidha kun. An nama akkana kaayyoodhaan naataa nama akkanaa bultiidhaaf naataa jedhee dubartiin bultii godhatte isinitti fakkaata gara fuulduraatiif si yaadda sitti fakkaata just yeroo sitti haasofti malee jechuudha. Kanaaf
nuti dubartiin dhiira kaayyoo qabu, dhiira dalagatu, dhiira jijjiiramii of argi nutti of agarsiisu si galee karaa hojiitiin jechuudha malee dhiira kanuma uffatee suuraa postotee laayikii fi fooloo qabu minaa miti nuti habibii. Okay, እና kanaafiyyuu dhugaa rabbii bara kana ana baay'ee wanni na jibbisi waan biraa dhiisaati jechuudha. Jaalallee nama jaalatu qofa jaalalaa sitti dhiyaatu qofa osoo hin taane just jiraami namummaa jechuun waa'ee Oromummaallee irraa baradhafaa jettee yookiin immoo bakka namummaa wanti ni fakkaatu namummaa yoo fakkaatu Facebook irratti namummaa waan gaarii barreessu kana yoo waliin haasoftullee namummaa waanuma gaarii taasisu argitu bakka waan bilkina waan fakkaata kana bakka dhiironni akkam taatan garuu jechuudha. Rabbilaat maanni inni akkana jechuudha. Barri kun bara ani gara makkaa deemaa jiru naaf hin galu jechuudha. Annaa kanaafiyyuu dubartii karaa jireenya ishee irratti waan isheen boru yaaddu irratti kanarratti cimsaa kanarratti gaafadhaa. Bakka waan kana haasaa waa'ee jiru jireenya malee waa'ee bareedumaa, waa'ee daallee, waa'ee bifaa, waa'ee mitisiyee kun hundiyyuu tokkoffaa bifa baxabbaxeen dhufu. Dubartii kaayyoo qabdu. Dubartii kaayyoo qabdu, dubartii qalbii qabdu, dubartii kana yoo fuudhee bultii ni qabatte, dubartii kana yoo fuudhee jireenya bareedaa waliin jiraachuu hin dandeenya waan jedhu sammuu keessan keessa galchetanii intin hin jettan. Just bakka dubartuma daallee qabdu, dubartuma harma guddatu, dubartuma bareedu takka yoo argitan isa baastu jechuudha. Dhiironni kuni faayidaa hin qabu. Wanni hunduu kan baduudha jechuudha. Garuu kan hin baanne dubartii qalbii qabdu, nama sammuu qabdu, kaayyoo qabdu hootaat yoomiyyuu keessaa hin badu jechuudha. Bifaa fi wanni hundiyyuu ni bada waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu kana sirreessaa dhiironni jechuudha. Please waa'ee madaallee fi waa'ee minxisee kana nutti naaseenaa jechuu barbaadeen. Innaa gorsi kee kana dubartiin ammoo jechuudha. Dhiira waan akkanaa sitti haasofti jammar akkas ta'e suuraa naa ergi akkana ta'e maaliin keen bareeda namni sin jedhu dhuguma namni kun bultiidhaaf naa ta'a jettee waliin haasofte taanaan atumtiyyuu isan caaltu. Atiyyuu isayyuu hin caaltu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu ani yeroo baay'ee taasisabii waan akkanaa kana beektanii karaa keessaa yoo karaa feesbuukii kana waan arguuf bakka tokkos lamas miti namuma bakka jechuun namuma feesbuuk irratti nama guddaa fakkaatu kana karaa keessaa yoo namatti taasisa waa'ee faayidaa hin qabne minaan bakka akkasii kana waan dhiirota baay'ee irraa argu shamarran baay'ee wajjinillee yoo haasofnu bakka isaanillee akkasuma waan naan jedhaniif bakka yaada kana yeroo baay'ee keessa koo deddeebi'ee gaafii natti ta'anna maaliif dhiironni shamarran qalbii fi kaayyoo qabdu osoo hin taane caalaa shamarran akkana bareedduu bifa daallee qabdu duuba qalbii isaanii caba akkasitti ija babaasuu laalanii maal fayyada kun hundi waan jedhu keessa koo yeroo baay'ee gaafii natti ta'a. Kubaallee ni naasaa beektanii innaa kanuma irratti har'a itti yaada biyyoo irratti hojjedhe jechuudha. Kanaafiyyuu nuti shamarran dhiira waa'ee bifaa qofa waa'ee akkasii nuti taasisurra nama kaayyoo qabu, nama hojii isaan akkana, nama hojii akkanaati, jireenya koora akkana gochuun edaa akkanatti kaayyoon akkana qabaa namni jedhee dhiira kaayyoo fi jiruuf jireenya isaa waan gaggaarii namatti taasisuu barbaadna malee dhiiruma waa'ee daallee fi waa'ee sheeppii waa'ee bareeduma shamarranii namatti taasisaa oolu miti jechuudha. Dubartiin kan barbaaddu dhugaa dubbachuuf. Innaa kanaafiyyuu waan akkanaa kana otoo dhiistanii dhiironni jechuudha gorsi kiyya abbuleeyyan kee waan taataniif sin gorsaa waan shamarran jibbituudha kun jechuudha. Shamarran baay'ee jibban sirees shamarran baay'ee jibbanii. Innaa kana isiniin jedhaa kabraa maal jechuuf tureeyyuu yaada koo keessa dubartiin yeroo baay'ee yoo dubartii waliin haasofnu ebelusun ko akkanaan ebelusun ko suuraa akkana ta'e keenaan jedhi bar anchi nama sanarraa akka waan akkanaan eegdaa mana jedhan beekta. Innaa yeroo waliin haasofnu jechuudha dubartoonni bar ebelusun akkana ta'e suuraa akkana ta'inaa erginaan jedhe garuu nama akkasiisan irraa waan akkanaa hin eegdaatiin akkamitti akkanaan jechuu dandeechi namnumti gaarii dhibee bar jennee waliin haasofnu shamarran jechuudha. Baay'ee dhiironni babbadanii jiran bara kana jechuudha. Bakka dubartii miidiyaa wanna dubartii taattabatti bakka durii masiyanii yoo waanuma fedhe dhiirri jedheen akka feete taateetti ergidutti natti fakkaata dhiironni. Ana bakka waa baay'ee haala akkasiisan qabdan jechuudha dhiironni baay'een. Innaa kanaafiyyuu waan akkana kana dhiisaa. Haasofni kiyya har'aa kanuma yaada dhuunfaa kan kooti kophaa kiyya keessa kootitti gaafii natti ta'e har'a gara viidiyootti jijjiiree dhufe innaa gaafii yoo qabaattan na gaafadhaa. Waan irraa haasa'u
yookiin immoo muudannoof seenaa manaa qabaatan akkuma duraan isanitti na dubbisaa. Warqii Sanyaa Caaluudha feesbuukiin kiyya baay'ee sin jaaladha. Like follow share godhaa osoo tole yaani kiyya follow jedhee TikTok irra hin jiras. And this ciao.